Walloo aanaa Dawwee Harawwaatti jaleewwan sirnichaan saamichaa fi doorsisni maatii qabsaa'otaa irratti raawwatamu cimee itti fufe. Gabaasa qindaa'eef Jaalboree Addunyaa. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Dawwee Harawwaatti ergamtoonni murna biltsiginnaa gaafa Majjii 3 2026 galgala halkan keessaa gara bariitti ganda Kataaroo jedhamu deemuun maatii qabsaa'otaa kan ta'an maanguddoo biyyaa Obbo Umar Daalee nama jedhamu balbala mana isaanii cabsanii qotiyyoo isaanii 3 kan tilmaaman qarshii 80,000 aga 100 baasan ooffatan deemu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Gareen hattootaa biltsiginnaa halkan balbala namoota caccabsuun qotiyyoo maatii qabsaa'otaa 3 badii tokko malee ooffatan kun wayita mana maatii kanneenii irraa xiqqoo fagaatan halkanuma sana gammachuu isaanii meeshaa waraanaa dhukaasanii hawaasa irribarra jiruu fi naannicha jeeqaa turuun isaanii ifoomeera. Kana jabeeyyii murna gabroonfataa PP kun gandicha tibba darbee baatii lamaan duras ooyiruu maanguddoo Obbo Umar Daalee kana deemanii ilmi kee bosona jira wabootu tarkaanfii nurratti fudhatee caasaa keenya diigaa jira maqaa jedhuun jaarsa biyyaa kana rasaasan rukutanii du'eera jedhanii gatuun biraa wayita deeman booda irraa hawaasni naannoo bira deeme maanguddoo kana iddoo inni du'eera jedhamuun gatame madoo isaa kaafachuun yaala kan geeffatan hoggaa ta'u osoo jaarsi biyyaa kun mana yaalaatti wal'aanamaa jiru amma mana isaa deemuun yakka saamichaa kana maatii irratti raawwachuu jiraattonni gandichaa dubbisne ibsaniiru. Dabalataan hidhattoonni biltsiginnaa akkuma argan bobbaafaman aanicha magaalaa fi baadiyyaa cufatti maqaa maatii qabsaa'otaatii fi deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhuun lammiilee nagaa irratti reebicha hidhaa saamichaa fi doorsisa ammaataa gaggeessaa jiraachuu arraatni biyyoolessa Oromiyaa maddeen naannichatti argaman irraa qulqulleeffachuu danda'eera. Godina Lixa Shaggar aanaa Jalduu keessatti waraanni weerartuu biltsiginnaa hawaasa nagaa mana hidhaatti guuruun hiraarsaa jiraachuun dhaga'ame. Jaalbilisee sabaa waan qindeeffatte qabdi. Lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Caancoo qabbannaa keessatti amajjii 2026 waraanni faashistii PP hawaasa nagaa maqaa hidhata woboo qabdu ni deeggartuu fi odeessa kennituuf jedhuun waajjira poolisii aanaa Jalduutti hidhanii dararaa jiraachuu jiraattonni aanichaa rakkoo keessa jiran arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsaniiru. Namoota mana hidhaa keessatti hiraarfamaa jiran kanneen maqaan isaanii nu qaqqabe Obbo Siisuu Dhaabaa Abbaa Ilmaan Torbaa, Obbo Mangistuu Bulchaa Abbaa Ilmaan Jahaa, dargaggoo Warqinaa Dirroo fi Aadde Xajjituu kanneen jedhaman mana hidhaatti darbamuun gidirsaa akka jiran ibsameera. Kana malees aanichumatti maatiin qabsaa'otaa lakkoofsaan danuu ta'an ilmaan keessan bosonaa galchuu diddan jechuun ergamtoonni maafiyaa biltsiginnaa garaa isaanii guuttachuuf carraaqan guutuu aanichaa gandoota baadiyyaa irraa qabuun aanaatti namoota hedduu akka hidhanii jiran dubbatu. Murni biltsiginnaa waraana isaa naa'umsa waraanummaa hin qabne namoota nagaa tuttuqaa siyaasaa kamirraa bilisa ta'an irratti bobbaasuun maqaa sobaa fi dabaa ittiin ilmaan Oromoo ajjeesan, gudeedan, saaman, ukkaamsanii fi mana hidhaatti darbatan itti maxxansuun hojii idilee isaanii akka godhatan ni beekama. Godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee fi aanaalee garaagaraa keessatti maqaalee garaagaraan saamichi hammaachuun ifoome. Jaalfalmataa Lammii dabalata qaba. Godina Arsii Lixaa bulchiinsa magaalaa Shaashamannee fi aanaalee garaagaraa keessatti maqaa gibiraan baajaajii fi konkolaataa magaalaa keessa imaluun guutuu isaa irratti qarshii humna jiraattotaa ol ta'e gaafachuun hawaasni waan kaffalu dhabee hojii dhiisuun taa'aa akka jiru jiraattonni ibsaniiru. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Shaashamannee keessatti maqaa waajjira biltsiginnaa ijaarra jedhuun murni biltsiginnaa mana hawaasaa irra imaluun mataa nam tokkoon qarshii 5,000 hanga 10,000 dirqisiisuun funaana jiraachuu fi kaffaltiin kunis nagahee akka hin qabne jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf ibsaniiru. Haaluma wal fakkaatuun murni saamicha irratti bobba'ee hojjetaa jiru biltsiginnaan aanaa Kuyyee irraa gandoota baadiyyaa keessatti qonnaan bultoonni oomisha isaanii sassaabbachuuf yeroo konkolaataa waammatanitti miila ittiin konkolaataan lafa irra deeme jechuun konkolaachistoota midhaan sana fe'uuf imalan qarshii 10,000 kaffalchiisaa jiru. Akkasumas nama lafa sangaa lama qabu qarshii 13,800 kaffalchiisaa kan jiran yoo ta'u qarshii kana kaffaluun nuuf kisaaraa malee bu'aa argamsiisaa hin jiru jechuun abbootiin konkolaataa isaanii bobbaasuu dhiisuun hawaasni waan ittiin midhaan galfatu dhabee rakkataa jiraachuu jiraattonni itti dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Yoo konkolaachistoonnii fi abbootiin lafaa maallaqa kana kaffaluu hin dandeenye ta'e konkolaataan isaaniis hojii irraa ugguramee waajjira poolisii turuun namoonni midhaan fe'atanis midhaan isaanii guutummaa
mootummaatti irraa fudhatamaa akka tures ibsanii jiru. Dabalataan namoota konkolaataan midhaan isaanii baadiyyaa irraa gara magaalaatti fe'atan konkolaataa isin ittiin imalaa jirtan kun nama ajjeesee jira maqaa jedhuun doorsanii waajjira poolisiitti galchuun midhaan hanga barbaadanii fi qarshii fedhan irraa fudhachuun konkolaataa fi oomisha hawaasaa gadi dhiisaa akka jiran gabaasaan nu qaqqabe ni addeessa. Kana malees namoonni eeyyama daldalaa fi konkolaachisummaa magaalichaa keessatti qaban qarshii gibiraa kan bara kanaa kaffalanii yeroo fixanitti akka lakkoofsa impaayeraatti kan bara dhufuu bara 2019 hammatti kaffalaa jechuun namoota iraarsaa kan jiran ta'uu jiraataan aanicha irraa dubbisnee ibsee jira. Akka jiraataan kun jedhetti namni baajaajii tokko qabu gibira bara dhufuu qarshii 15,000 hanga 17,000tti kan kaffalu yoo ta'u, namoota dukkaanaa fi mana nyaataa garaa qaban qarshii 60,000 fi isaa ol gaafachuun hawaasni waan kaffalu dhabee dukkaana isaa cufuu fi eeyyama konkolaachisummaa isaas deebisee konkolaataa isaa dhaabaa jiraachuu ibseera. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa keessatti waraanni weerartuu PP ogeessa fayyaa tokko miidhaa ulfaataa irraan gahanii mana hidhaatti darbachuun dhaga'ame. Jaalheeraan Gameessaa dabalata qabdi. Godina Baha Wallaggaa aanaa Saasiggaa ganda Shonkoora Guddisaa bakka addaa Guddisaa jedhamutti amajjii 2026 waraanni PP dhala namaaf naatoo tokko illee hin qabne ogeessa fayyaa maqaan isaa Tasfaa Tashoomaa jedhamu bakka hojii iddilee isaatii qabuun saanjaa qawween qaama isaa wawwaraanuun miidhaa qaamaa hamaaf saaxiluun boodarrammoo gara mana hidhaatti geessuun hiraarsaa jiraachuun ifoomeera. Akka jiraattonni bakkichaa ibsanitti ogeessi fayyaa kun ogummaa isaatiin hawaasa isaa tajaajiluu malee tuttuqaa siyaasaa kamirraa bilisa akka ta'ee fi gareen ilmaan Oromoo ajjeesuu fi gochawwan farra namoomaa irratti dalaguu bare akkuma amala isaa maqaa sobaa waraana bilisummaa Oromoo yaalta jedhutti maxxansuun akka hidhan jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Ittuma dabaluun Tasfaan nama ogummaa isaatiin hawaasa biratti kabajaa fi jaalala guddaa qabu akka ta'ee fi murni ilmaan Oromoo irraa jibbiinsa qabus nama nagaa kana miidhuus dubbata. Tiraamp tarkaanfii waraanaa Kolumbiyaa irratti raawwachuu doorsisan. Bal'inni gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dilbata darbe mootummaa Kolumbiyaa irratti tarkaanfii waraanaa fudhachuuf doorsisuun hojiin akkanaa gaarii natti dhaga'ama jechuun gaazexeessitootatti himaniiru. Kolumbiyaanis baay'ee dhukkubsattee jirti. Nama dhukkubsataa tokkoon geggeeffamti. Inni kookeenii hojjechuu fi Ameerikaatti gurguruu jaallata. Yeroo dheeraaf kana hojjechuuf hin jiru jechuun Tiraamp humna qilleensaa waan irra ta'anii pireezidaantii Kolumbiyaa Gustaavoo Peetro eeruun gaazexeessitoota ibsaniiru. Ameerikaan duula waraanaa biyyattii irratti raawwachuu fi dhiisuu ishee kallattiin gaafatame Tiraamp anatti gaariitu natti dhaga'ama jechuun deebisaniiru. Yaadni kun kan kenname erga Ameerikaan sakatta'iinsa ija jabinaan raawwatte pireezidaantii Veenzuweelaa Niikolaas Maaduroo boojuun himannaa daldala qoricha sammuu namaa hadoochuu akka isa mudatuuf gara Niiwuyoorkitti geessiteen booda. Wallaggaa aanaa Gullisoo keessatti waraanni Impaayera Itoophiyaa uummata hidhuun dararuu hammeessan. Gabaasa qindaa'eef jaalamansiis kaayyoo. Godina Lixa Wallaggaa aanaa Gullisoo ganda Duwwaa lama keessatti waraanni garboonfataa PP amajjii 2026 yakka tokko malee namoota hojii idilee isaanii hojjechuun jiraatanitti maqaa dharaa deeggartoota waraana bilisummaa Oromooti jedhutti maxxansuun gara mana dararaa isaaniitti goraa turuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Namoota yeroo ammaa yakka tokko malee hidhamanii dararamaa jiran keessaa muraasni maqaan nu qaqqabe Abbabee Moosisaa, Phaawulos Moosisaa fi Obbo Tashoomee kanneen jedhaman hoggaa ta'u namoonni kun hojii mootummaa hojjechuun kan of jiraachisan malee hirmaannaa siyaasa dhaabaa kamiyyuu kan hin qabnedha. Haa ta'u malee qaabiloonni sirnichaa ammoo namoota hojii mootummaa hojjetan keessaa ija shakkiin ilaalanii akka hidhan jiraattonni dabaluun dubbatu. Mataan garboonfataa Koloneel Abiy Ahmed ergamtoota isaa kitilaan biyya nagaa keessa bobbaasee uummata baaf gara dhorkuun umurii dhala namaa mana irraatti fixuun kaan ajjeesee garii reebaa mana irraa buqqisee uummata Oromoo jireenya gadadoof saaxilaa akka jiru dhugaa hin haalamnedha. Lixa Shaggar aanaa Calliyaa keessatti waraanni PP maqaa gibiraan uummata saamaa jiraachuun beekame. Jaalwabii biyyaa waan qindeeffate qaba.
Godina Lixa Shaggar aanaa calliyaa ganda waliyyee keessa waraanni faashistii PP uummata jireenya dhuunfaa isaaniif tattaafatan hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabduttiin jedhanii qabuun bulchiinsa magaalaa Nichaatti hidhanii dararaa akka jiran jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dhiibbaa hawaasni oomisha midhaan isaaf ooyiruu isaa irra oolu kanattis barii barraaqaan itti bobba'anii qabaa akka jiranis jiraattonni himuun kanneen qabamanii jiranis qabeenya isaanii mancaasuun hidhaatti galchanii qorqalbii miidhaa akka jiranis dubbatu. Kanuma hordofees maatiin hedduun midhaan isaanii oomishamee lafa jiru beeyladoonni jala nyaachuu fi bakkeetti badaa akka jirus kan himan hoggaa ta'u akka waliigalaatti taateewwan uummataa abdii kutachiisuu danuun loltoonni akka feetee PP'n namoota nagaa irratti akka raawwatamaa jirus dubbatu. Dhiibbaa akka aanichaatti raawwachaa jiruun uummanni yaaddoo guddaa keessa seenuun ba'aa fi galaddan qabanii saamicha, reebicha, hidhaa fi ajjechaan loltoota kanneeniin irratti raawwatamaa jira. Godina Matakkal aanaa Dibaat keessatti hidhattoota murna bilxiginnaan manneen uummataa ibiddaan barbadeeffamuu fi jiraattonni nagaan ajjeefamaa jiraachuun ifoome. Guutuu gabaasichaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Naannoo Beenishaangul Gumuz kan taate godina Matakkal aanaa Dibaat ganda Geeshee bakka addaa Geeshee jedhamutti waraana raayyaa ittisa impaayeratti manneen uummataa 5 qabeenya waliin ibiddaan barbadeessuun maanguddoo biyyaa ganna 65 ol ta'an obbo Dooshaa nama jedhamu ammoo ganda Geengoo jedhamutti rasaasaan rukutanii ajjeesuu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Akka jiraattonni naannichaa ONM itti himanitti humni raayyaa ittisa impaayeratti torban kana namoota sabaan Oromoo ta'an isintu waraana bilisummaa Oromoo tumsa jechuun qabanii reebaa fi bilbila harkaa sirraa fuuchaa kan turan yoo ta'u amajjii 4 2026 ganamarraa aanaa Dibaat keessatti manneen uummataa gubuu dabalatee namoota nagaa irratti reebicha hamaa raawwachuu fi gariin ammoo qabanii fudhatanii deemuun beekameera. Namoonni murna PP'n manni isaanii qabeenya waliin jalaa gubatee fi namni nagaan ajjeefaman kunis hariiroo siyaasaa kam keessaa bilisa kan ta'anii fi jireenya dhuunfaa isaanii geggeeffachuuf hojii dhuunfaa isaanii irratti bobba'anii kan jiraatan ta'uu dabalataan ifoomsaniiru. Godinicha keessatti baatii muraasa darban irraa eegalee hidhattoonni biltsiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin namoota nagaa reebuu, hidhuu, saamuu, ajjeesuu, manneen jireenyaa ibiddaan barbadeessuu fi gudeeddaa haawwanii fi shamarran irrattis raawwachaa jiraachuus itti dabaluun ibsaniiru. Lixa Harargee aanaa Hirnaa keessatti ergamtoonni PP dhalattoota Oromoo godina Walloo aanaa baatee baay'inaan 18 ta'an osoo isaan gara magaalaa Dirree Dhawaatti malaa jiranii ukkaamsuun himame. Jaalerbuu dhugaa dabalata qabdi. Garaa isaanii guuttatanii buluuf jecha hawaasa nagaa ba'aa fi gala dhorkuu hojii isaanii kan taasifatan lukkeeleen bilxiginnaa godina Lixa Harargee aanaa Hirnaa magaalaa Hirnaa keessatti dhalattoota Oromoo godina Walloo aanaa baatee gandoota garaagaraa irraa gara magaalaa Dirree Dhawaatti imalaa turan kanneen baay'inni isaanii 18 ta'an sababa sobaa godaansa seeraan alaatiin biyyaa ba'aa jiru jedhuun baatii tokko dura jumulaan ukkaamsuun hanga yeroo odeessi kun qindaa'etti waajjira poolisii aanichaatti hidhanii hiraarsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dhalattoota Oromoo badii tokko malee dararamaa jiran kanneen keessaa kan ammaaf maqaan isaanii nugee Abduu Muhammad, Hussein Said, Muktaar Ahmad, Hasan Said, Adam Muhammad, Yaasiin Ibrahim, Abduu Adam, Adam Umar, Ali Hussein, Said Muhammadii fi Adam Abduu kanneen jedhaman yoo ta'an kanneen hafan ammaaf maqaan isaanii adda hin bahin jiraachuun yoo ifoomu konkolaachisaan namoota kana magaalaa Ciroo irraa gara magaalaa Dirree Dhawaatti fe'aa ture dhalataa godina Bahaa Harargee magaalaa Haramaayaa ganda Duwwaa Lamaa namni maqaan isaa Jamaal Umaree jedhamus konkolaataa isaa waliin hidhamuudhaan gidirfamaa kan jiru ta'uunis beekameera. Akka maddeen himanitti dhalattoonni Oromoo jumlaadhaan ukkaanfaman kunneen duula mootummaan Abbaa Irree Bilxiginnaa Koloneel Abiy Ahmed dirqamaan dargaggoota gara mooraa leenjii waraanaatti guuraa jiru baqatanii gara magaalaa Dirree Dhawaatti deemaa kan jiran ta'uu himuun haa ta'u malee wayita magaalaa Hirnaa ga'anitti karaa seeraan alaatiin gara Jibuutiitti badaa jirtu jedhamuun hidhaatti darbatamanii jiraachuus dubbatu. Peetiroon Kolombiyaa doorsisa Tiraamp booda meeshaa waraanaa kaasuuf qophii ta'uu ibse. Dabalatasaaf jaalsabaaf hawwaa gaarii. Pirezidaantiin Kolombiyaa Gustaavo Petro doorsisa gita isaanii Ameerikaa Doonaald Tiraamp dhuma torban darbee aleellaa waraanaa booda hoogganaa ollaa isaa Veenzuweelaa butteerraa dhufuun meeshaa waraanaa ni kaasna jedhe. Ji'ootaaf arrabsoo fi doorsisa Tiraamp irraan kan ka'e Petroon wiixata kaleessaa xaa irratti ammas meeshaa waraanaa akka hin tuqne kakadheera. Biyya dhalootaaf garuu ammas meeshaa waraanaa nan kaasa jedheera. Gareen geerillaa M19 walii galtee nagaa
bara 1989 jalatti hidhannoo hiikkate Peetiroon erga Riippaabilikaan kun baatii amajjii keessa gara Waayit Haawusitti deebi'ee kaasee Tiraamp waliin arrabsoo walitti deddeebisu. Peetiroon bobbaa waraanaa Ameerikaa Karibiyaan keessatti qabdu irratti sagalee guddaan kan qeeqe yoo ta'u, dooniin kun dooniiwwan qoricha sammuu namaa adoochuu jedhaman dhoosuun kan jalqabe osoo gara dooniiwwan boba'aa Veenzuweelaa qabachuutti hin babal'atiin dura. Tiraamp hoogganaan Kolombiyaa kun ragaa osoo hin dhiyeessin daldala qoricha sammuu namaa adoochuu keessatti hirmaachuu isaa himachuun isaa fi maatii isaa qoqqobbii maallaqaatiin rukutaniiru. Waashingitan Kolombiyaas tarree biyyoota waraana Ameerikaan qoricha sammuu namaa adoochuu irratti michuu ta'uun isaanii mirkanaa'e keessaa baafteetti. Ergaa dheeraa xaa irratti erganiin Peetiroon imaammanni farra qoricha sammuu namaa adoochuu isa gahaa ta'e cimaa ta'uu isaa cimsee kan ibse yoo ta'u, waraanni hangam gara jabeessa ta'uu akka danda'u daangaa akka qabu cimsee dubbateera. Bulchiinsi Tiraamp mormitoota mirgaa Kolombiyaa bara kana filannoo seeraa basaastotaa fi pirezidaantii injifachuuf abdii guddaa qabanitti dhiyoo ta'ee jira.